السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftoota chaanaalii Burteeloo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii alhamdulillah an galata rabbii nagaa kootii warra gara maatii dhuftee maatii kootii naa dhuftan anaa dhufin isiniin jedha warra maatii kiyyaan ta'in immoo gara maatii kiyyaatti naaf dabalamaa har'ammoo viidiyoo gabaabduu tokko isinii qabadhee dhufe inshaallah akkaataa barbaree mana keessatti itti hojjetettan isinii qabadheen dhufe haala mi'aawaa bareedaadhaan jechuudha. inshaallah na wajjin turtii gaarii isiniin jedha. kun shunkurtiidha, timaatimaadha. timaatima gurguddisee muree maaliif akka inni barbaree wajjin dafee bilchaate jedheeti. kun immoo qaaraa faranjiiti, firfirrooleedha afaan arabiitiin. kun immoo barbareedha. kuni kororimaadha. kun immoo filfila aswadi. kuni filfila aswadi jechuun qondo barbareedha. amaariffaan hin beekne ka oromooti. kun immoo buharaatiidha. buharaatii jechuun kunoo naqadheen jira. shunkurtiitti naqadheen jira istitti jechuudha. zayituuniitiin fayyadama, isin zayitii aadiitti illee fayyadamuu dandeessu. mungkin alasan kita secara teman-teman berbisanya kan barang akan barang yang besar itu yang mau kita kan berapa yang besar barang juga yang besar. Dan akan gede minus arah senada barbar itu asan ibu barbar yang senada aku langin dulu. Buarasin penegakkan. Namanya udah saat penegakkan lagi. Yang penegakkan.
biyyee jira. Soogidda xiqqoo isheetti naqadha. Maajiitti naqeen ture waan ta'eef jechuudha. Maraqti jaa jedhama. Akkuma argitan bilchaatee jira. Jedha. Akkuma argitan mafcaatti naqadheen jira. Qabbanaa'ee jennaan jechuudha. Kun immoo shunkurtiidhaa fi nacci qullubbiidha. Kun immoo kororimaadha. Walitti naqeen daakaa jechuudha. Walitti naqeen qullubbii, shunkurta, kororimaa itti naqattanii achi kaa'attanii talaajaa keessa keessanii fuutanii nyaachuu ni dandeessu isiniin jedha. Barbareen kunoo kana fakkaata. Maashaallah. Dhadhaatti naqachuu ni dandeessu. Ruuzaa